Hayyee harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Gammichiiko. Hundi keessaniyyuu bakka jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'as wanta nageenya bilbila keenyaatiif baay'ee murteessaadha jedhee yaadee isiniif qabadhee dhufeera. Innis appilikeeshinii tokko duwwaa gargaaramuun akkamitti tachi iskiriinii bilbila keenyaa akka namni biraan hin tuqne gochuu akkamitti akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Akkasumas namni bilbila nuuf bilbilamullee akka hin kaasne gochuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Tolee, gara barnoota keenya irratti osoo hin galiin dura chaanaal yuutuubii Gammichiik sabskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa tokkoon maatii keenya nuuf taasisaniin jedha. Amma kallachumaan gara barnoota keenya irratti yeroo deebinu akkamitti tachi iskiriinii bilbila keenyaa guutummaan guutuutti cufuu yookiin namni biraan akka hin tuqne akkamitti akka goonu isinitti agarsiisa. Kana gochuufis appilikeeshinii tokko nu barbaachisa. Appilikeeshinii kanas chaanaalii teelegiraamii koo irraa argattu. Linkii chaanaalii teelegiraamii koo bakka diskiripshinii isiniif hin kaa'a. Warreen pileestooriin keessan hojjetu ammoo pileestoorii keessa deemtanii tach look jettanii gaafa sarchi gootan haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Akkuma sadii gara gubbaatti argaa jirtan kana erga instaal godhattanii booda appilikeeshinicha bannee amma akkaataa itti fayyadama isaa waliin ilaalla. Tolee, appilikeeshinicha yogguu buufannu haala kanaan nuuf dhufa yookaan gubbaa kanarratti kan argaa jirtan yookiin kan hin baadhee sochoosaa jiru kana yookaan kan isiniif marse kana kanaatti isiniif dhufa. Appilikeeshinicha bannee amma yogguu appilikeeshinicha bannu hunduma keenyaaf yoo akkana ta'e nuuf dhufa. Sana booda gajallaatti kan argaa jirtan gara dhumaarratti accept kan jedhu kana al takkaaf hin tuqna. Yogguu accept kan jedhu tuqnu haala kanaan nuuf dhufa. Sana booda allow barreel kan jedhu kanas tuqnee bira dabarra. Sana booda haala kanaan nuuf dhufa. Gubbaarratti allow display over other app kan jedhu kana hin eeyyamnaaf yookaan hin ibsina. Akkuma ibsineefiin baakii duubatti hin deebina al takkaaf. Sana booda haala kanaan nutti dhufa. Akkamitti akka hojjennu nutti agarsiisa. Kana ilaaluu dandeessu isin bira dabarsinee. Sana booda amma akkuma argaa jirtan faayidaawwan hedduu qaba. Iddoo sagalee dabaluuf hir'isnuutiin cufuu dandeenya. Iddoo notifikashiniitiin cufuu dandeenya. Yookiin immoo iddoo itti duubatti deebisnuun cufuu dandeenya. Faayidaa hedduu qaba. Garuu isuma gubbaarratti double click to taabsa jedhu gubbaarratti al takkaaf hin tuqna. Sana booda yoo lama tuqne kan nu banamu yookaan yoo sadii iskiriinii tuqne akka nu banamu gochuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf appilikeeshinicha bannee akka inni hojjetuuf hin hojjenne ilaalla. Akkuma irraan gadee kan al takkaaf yogguu buusnu yookiin gubbaa irratti akkuma isinitti argamaa jiru al takkaa yogguu asii gadee buusnu touch to enable kan jedhu yookiin kunoo gubbaa kana irratti kan argamaa jiru touch to enable kan jedhu al takkaaf hin tuqna. Yogguu tuqnu amma touch iskiriiniin bilbila keenyaa guutummaan guutuutti cufameera jechuudha. Kanaafuu amma kana banuuf nu bichaatu beeka. Sana booda gubbaa irratti kan argamaa jiru yookiin mallattoo harka kan fakkaatu kana yogguu si'a lama tuqnu nuuf banama. Amma fakkeenyaaf tokko lama akkuma argaa jirtan nuuf banameera. Kana gochuudhaaf appilikeeshinii kana fayyadamnee tachi iskiriinii bilbila keenyaa haala ajaa'ibaa ta'een cufna jechuudha. Tolee, barnoota keenya irraa kana fakkaata ture. Barnoota keenya irraa yoo isinitti tole laayik gochuu hin dagatinaa. Barnoota biraan ammoo wal arginutti nagaatti.